Yuunivarsiitiin qamadii wal qabateeti. Akka aanaa keenyaattis buna qonna qamadii jallisii marsaa kana keessatti lafa hektaara 2,900 qotuuf akka waliigalaatti kan nuuf kenname yoo ta'es akka aanaa keenyaattis gandoota potenshaala dhimma kanaaf qabanii karaa ogeessa qonnaa waajjira qonnaatiin adda ba'ee hojii bal'aan hojjetamaa ture jechuudha. Har'aa kanas qonna qamadii kilaasteraan deeggarsa calla guddistuu fi sanyii Wallaggaa Yuunivarsiitiin taasisee irraa dhaabbachuudhaan qonnaan bulaan akkaataa walitti dhiyeenyaatiif akkaataa wal fakkaatuun ijaaramee dhiyeessina adda addaa mijatee fi guyyaa irraa kan akkuma dirree gubbaarratti argaa jirru facaatii fi qonni bal'aan gaggeeffamaa kan jiru ta'uu isaati. Ogeeyyiinis deeggarsa isaan irraa eegamu akkuma mataa isaa jiran cimsanii akka godhaniitii fi qonnaan bulaan keenyas iddoon hojiin kun itti hojjetamuutii danda'u potenshaala ammallee biraan ga'ame ofii isaatiifis iddoo jiruutii hojii kana keessatti ga'ee isaa ba'uudhaan karoora keenya karaa guutuu ta'eetiin fiit gochuu akka dandeenyuu fi hojii ciminaa fi kutannoo nama hundaa gaafatu waan ta'eef akka waliigalaatti hojii nama hojjetaatee jiru hojii jajjabeessaa fi hojii boonsaa fi hojii qabatamaa ta'uu isaas immoo dirree hojiin kun irratti hojjetamaa jiru dhaabbanni kan ibsaa jiru ta'uu isaati. Girmaa Jiraataan jedhama. Jaanaa waajjira qonnaa nageenya bara kana karoorri lafa 2,900 karoorfame taasisuudhaaf kana keessa marsaa tokkoffaa irratti 2,900 hanga yoonaatti lafa hektaara 1,772 geenye taasisaa. Kana keessa lafti kilaasteraan facaafne inni karoorfanne kilaastera 180 hanga yoonaatti kilaastera 98 facaafne lafa hektaara 1,000 kana keessa marsaa tokkoffaadhaan callaan hin argama jennee yaadne hektaara 2,900 irraa kuntaala 130 wal hin argamne yaadaa jirra. Qonnaan bulaan keenya teekinooloojii keessa galuu qaba. Teekinooloojii keessa galuu jechuun yeroo gannaa roobaan akka inni qonnaan bulaan keenya oomishu. Yeroo bonaa immoo bishaan cimmisanii jallisii gosa adda addaatiin jallisii aadaa, jallisii ammayyaa, mootor paampiidhaan qonnaan bulaan keenya akka inni jallisee marsaa tokkoffaa kana xumuree erga jedhamee immoo marsaa lammataa akka itti fufuuf qonnaan bulaan keenya deeggarsa ogummaa laachuu fi murteessaadha waan ta'eef ogeeyyiin keenya deeggarsa ogummaa bakka jirrutti haga baadiyyaatti haga gandaatti gadi buune inni gandarra jiru gandarra inni waajjira jiru immoo hanga gandaatti hanga qonnaan bulaa tokko isaatti gadi bu'ee deeggarsa ogummaa laachuu gaarii ta'a waan ta'eef kanaaf nusi akka waajjiraatti deeggarsa gaalaachaa jirra. Qaamni oliis dhiyeessii garaagaraa akka nu dhiyeessee qonnaan bulaan kun oomishaaf oomishtummaa isaa guddisuu qabannee jirra jechuudha. Waggaa lama dhaqotuun keenya waggaa lamaan sana qamadii isaa homaan jedhu turuu ta'e qimee irratti